daawwattoota keenya kun Bulloo Entertainment kan karaa toora YouTube keenya isin qaqqabudha. Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa seenaa isaa karaa fakkiin agarsiifachuu erga eegalee oolee bubbureera. Maarree fakkiin uummata kana keessatti saba kanaaf bu'aa maal qaba? Maalis ibsaa isa jedhu isin daawwachiifna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya amma kan isiniif ibsinu agarsiisa fakkii Waldaa Fine Artii Oromoon Marsaa afuraffaaf Muziyeemii Finfinnee keessatti qophaa'ee ta'a. An maqaan kiyya artist Umar Goobeenaan jedhanii pirezidaantii Waldaa Fine Artii Oromiyaati. Amma fakkii asirraa jalqabnee tokko tokkoon laalaa deemna. Fakkiin amma asirraa laallu kunini kan kaase akaakuu jedhama. Fakkiin isaa akkuma laaltanii artist jaalatamaa keenya kan ta'e eebbisaa addunyaati. Seenaa eebbisaa addunyaa uummanni Oromoo dargaggoonni Oromoo waan beekaniif kanaa ol hedduun dubbadhu. Eebbisaan barisaa waan gaarii hojjete seenaa hojjete nam dabru artistii dabrechaadha. Asitti ammoo kan laallu artist gammachiisi fakkii kan hojjete. Fakkiin kun semi abstracted. Fakkii kan keessatti wanni nu laallu hedduu artistiin kun meeshaalee aadaa garaagaraa fayyadamee karaa baay'ee nama ajaa'ibuun hojjetechaadha. Halluun isin asirratti argitan kun halluu garaagaraa gartee wayaa aadaa Oromoo irraati halluu kan fudhatechaadha. So akka aartii ta'utti bareechee kan hojjetechaadha. Daawwattoota keenya amma kan laalaa jirru fakkii artist Minaaleen hojjetame gubbaa irratti kan laallu farda jira. Fardi kunini waraana fottee bir jirechaadha. Bara durii sun Oromoon gartee diin isaa kan ofirraa ittiin qolatu irri guddaa kan itti fayyadamu fardaaf fayyadamee lol deemaa turechaadha. Lola Adawaa fakkeenya kaasuu dandeenya. Lola Adawaa keessatti fardeen Oromoo hojii boonsaa akka isaan hojjetan. Gootota achi yaate qofa osoo hin ta'in fardeen Oromoos dirree sun irratti garmaamanii diina caccabsanii kan galan jechaadha. Kanaaf fardi gartee uummanni Oromoo farda fayyadamuu irratti uummata bal'inaan beekamu. Dachee isaa irratti gartee fardi ittiin garmaamu yeroo jilaa ittiin fayyadamu akka tiraanspoortiittis ittiin fayyadamu dirree waraanattis akka meeshaa jajjabaatti fayyadamu waan tajaajila hedduu qabachaadha. Kanaaf kabaj guddaa qabachaa fardi uummata Oromoo biratti kabaj guddaa qabachaadha. Ardii abdii kana abbaan anumatti uume. Fakkiin kun amma hagammaa hin dhumanne fakkiin kun waggaa afur ga'eera. Waggaa afuritti amma as ga'eera. Ardii abdii jechuun dachee Oromoon qabdu persentiin 60 lafa gammoojjiiti. Lafti gammoojjii kun ammoo qabeenyi ummati Oromoo an laftan irraa hin qabeedha guddaan bakki inni itti argamu dachee tan keessachaadha. Kanaaf laf gammoojjii tana gisee hedduu gogiinsaan waan beekamuuf akka qabeenyi guddaatti hin laalamu. Anaaf ammoo ardiin abdii qabeenyi guddaadha. Tiffamuu qabdi, kunuunfamuu qabdi. Maaliif yoo nu jenne amma asitti dacheen tun boba'aa qabdi. Jiyootermaal jedhanii laf jalaa ba'uu qabdi. Ka elektiriika ittiin wanni jedhani. Soolaar enerjii jedhanii aduu irraa gartee humna elektiriikaa kan uumu guddaa qabdi lafti tun. Haroon Oromoo lafti Oromiyaa haroon gugurdaan laf gammoojjii kee jirti. Shaala, Abiyaataa, Abbaayyaa yoo fudhanne gartee qabeenyi guddaa qabeenyi kun kan qofaa miti. Laftan gubbaa ammaas yoo laalte gartee albuuda jira. Albuuda garaagaraa qabdi lafti tun. Albuuda gammoojjiin tun qabdi keessaa Yuraaniyeem, Tantaaliyeem, Siraamik, Warqii
wanni kun cufti waan laftan irratti nu arguu dandeenye jechaadha. So kanaaf lafti dacheen tunini dachee ajaa'ibaati kan qofaa miti. Asitti simbirroonni jiru. Simbirroonni kunini gartee simbirroon kunini simbirroota ajaa'ibaati. Endemic birds jedhan. Endemic birds jechuun simbirroota biyya kee jiran keessaa kan addaati. Amma asitti kan ilaalaa jirru fakkiin kun fakkii Daani'el Asfaawti. Fakkiin kunini gartee uummanni Oromoo meeshaalee garaagaraa mana keessatti fayyadamu kan hojjete jechaadha. Asirratti wanni ilaallu waan hedduudha. Meeshaan kun ka warri horii fayyadamu jechaadha. Keessumaa warri loonii. Oromoon walakkaan qote bulaa kaaf ammoo horsiisee bulaadha jechaadha. So kanaaf meeshaa inni mana keessatti hojii garaagaraa fayyadamu akkasitti bifa kanaan bareechee kaa'echaadha. Itti aansinee amma kan ilaalaa jirru fakkiin kunini kan jalaa ammas gammachiisitti hojjete karrayyuudha. Semi abstract godhee hojjete. It's very beautiful. Akka malee bareeda. Kaleerii isaa ilaaluu dandeettanii kaleerii wal fakkaatu irraatii hojjete jechaadha. Laayinii garaagaraa itti godhee. As ammoo kan laallu artisti Abbebeedha kan hojjete. Iskiriptoo qofatti fayyadamuun suuraa atleet Daraartuu Tulluuti kan kaase. So kana artistoonni kenna hojiin isaanii hojii ajaa'ibaa jechaadha. Fakkii namni ilaalaa jirru artist gootichi kenna Hacaaluu Hundeessaa jechaadha. Kan ammoo kan kaase artist Alamaayyoo jedhama. Kanaaf artist Hacaaluu bara lubbuun jiru suuraa inni ka'e akkasitti bareechee kaa'e jechaadha. Asirratti waan hedduu ibsuun hin qabnu maal jennaan Hacaaluun goota dargaggoota biyya kanaatiif nama fakkeenya guddaati. Seenaa uummata Oromoo keessatti nama iddoo ol aanaa qabu goota keenya waan taateef bara baraan qophii nu qopheessin keessatti hin yaadanne jechaadha. Marsaa afuraffaa kan irratti marsaa lammaffaallee marsaa qophii keenya marsaa sadaffaa irrattis akkasuma yaadanneerra ammas yaadanneerra ka fuulduraatiifis inum yaadanne jechaadha. My name is Omar Gobe. I'm a painter and I'm the president of an association. So this exhibition was organized by the association, but we have about nearly 13 painters who are involved in this work. So if we start from here, there we can see a painting with pencil. From the down, we see one of the famous artists of Oromo, Ali Birra, is a very, very famous musician. So this one, we call it Recha. I mean, the painter is this guy, is Birhanu. So Recha is during the long rain season. After long rain season, when summer comes, the community of Oromo come to where river is, and they just give thanks for the God for giving us this good time from dark to bright. During summer, we have enough sun, so that's it. And this one is the Boran Abagada. So Abagada is a traditional leader elected by the Oromo community. Every 8 years, he is elected. So if we take the case of Boran, we have 5 parties. There are 5 parties. These parties, they make a discussion and a debate. They just come in front of the community. Then one Abagada was elected. The 4 parties wait until 8 years.
When he finished, he gave the power to the next. The next four parties, remaining parties, they make competition. Then when the new leader come, then the first one will give the power. So now in Boran, if we take the case of Boran, now the 72 Abagata are on power. Now the one on power is 72. So starting from 566 years ago, these people are doing this kind of democracy, traditional democracy. So these people, they have their, they have a constitution, unwritten constitution. They have unwritten constitution, rules and regulations. So the election is fair. If I win this time, then my sons will wait till 14 years because the four parties have to get chance to lead the people. They can even make their constitution, they can make a change every 8 years. Then after 14 years, my son will be the one who is competing and elected. So we have this, the first group, then we call the Bale. His hair will stay with him for 8 years. Then after 8 years, we remove. So he is, yeah. Is this the same painter? Different painter. This one, yeah, this is, the painter is Daniel. This three painting is... This three painting is the same? Yes, the same color. This one is Karayu. These are pastoralists. When you go to Harar, they are on the way. So it's old way of thinking. The painter put his work on something which is the paper which is rubbish, but he creates new idea from this by thinking back about the past history. Yeah. This one is as man against nature, nature against man. This is my painting. I'm a painter. So this man is just, he cut the forest. Finally, he's starting cutting this tree. While he's cutting, the tiger come. He climbed the tree. From the tree, the snake come down. From the water, crocodile come. This guy is now between life and death. My idea is, yes, we have to protect the nature. If we are against nature, nature will also against us. That's global. The global warming is the product of our hand. It's what people make. This one is the Bale Mountain. Bale is one of the most beautiful, naturally beautiful place in Ethiopia. So on this mountain we have red fox. Where is this? Yes, this mine. No, where? Okay, the place is when you go down to Shashamane, to Awasa. On the way to Awasa, before you reach Awasa, you go to Shashamane. From Shashamane, you go to the east way. So here we have Dinsho Park. In Dinsho, the natural forest, and it's very beautiful. And here we have also, you can visit when you go to Bale, not only Dinsho Park, we have also Safumar Cave. That cave is nearly 11.5 kilometers inside. You can move. There is a river moving inside. From the outside, the nature looks very beautiful. On the top, we have a town, one district town over the cave. So it's a very beautiful. I think this one is similar to that one. So this is about the Gada. I've already tell you, this is how the Oromos wearing looks like. Yeah, this is land of hope.
that's this land of hope. I say this land of hope. I think social work from the national opening of Indira Gandhi University. So I learned something about Indians. So I think Ethiopia, 14% of Ethiopian land is highland and mid-highland, and 60% is lowland. And that is true for Indians also. I think 16% of Indian land is lowland. I said, this is land of hope. Why? Because the resource, the most important minerals in Ethiopia we have found on this land. So we have a fuel, we have a geothermal power, we have solar energy, we have livestock, we have big lakes, and we have different minerals like uranium. We have uranium in Ethiopia. In East Hararge, in 6 districts, we have uranium. We have tantalum. Tantalum, one of the, the best tantalum. 1 gram is costed $1,000 in the world. And we have this mineral in Ethiopia. We all have this resource in lowland. Not only that, we have endemic birds. About 21 endemic birds in Ethiopia, we find it in these lowland areas. So I think this is true for Africa. This is true for India. Is one of the... How many years? 1 year ago. What? 1 year ago. And he was a high politician, musician. He's against, we call him Ajalu. He's against the TPLF regime. Yeah. So this one is the Oromo traditional material that are used inside the house. Mm. Yeah. Yes, for Bunna. Yes, yes. This one, the Bagada stick, the painter, he took and he put it in different way. And he created his own painting. And this one, Oromo traditional culture colors. And he created his own way of drawing. And we have different signs, but it has, this one we call it Oda. Oda in Oromo we say, where the Geda leaders sit and discuss and pass different resolutions. So thank you for listening. Thank you. Hello. So yeah, wonderful exhibition. We were here to visit the museum, but Mr. Omar here gave us a wonderful tour of the exhibition that is here. Very different culturally. You can see a very rich painting exhibition that is here, and also very inspired by nature. There are 3 or 4 paintings that are my favorite. One of them is right behind us. So thank you. I thoroughly enjoyed it.